Qananiin ergiduu tiituu jeejaan gootiin illee akkamitti namni konsertii godha. Kun gaaffii koo qofaa miti. Ajaa'iba! Qananiin erga duutee ji'a jaha hin guunne Andu'aalam bifa asirratti ilaalaa jirtan kanaan irreecha irratti sirbee ture. Gara biraatiinis immoo musliima ta'eera jedhanii immoo viidiyoo gadhiisaa jiru. يا ربتي نوكني أخلاقا في سباتا ما لمني كان نمن تتي عن بيكو كوني صبر راچوتي أجيچان دعاء بئر راچ الناس اللي بداني أسقدلال mucaa kana ka Addis Ababa keessatti nana jisiisa jira mucaan ofiisaati Uganda taa'ee akkas jira gurbaa kana beektu jedhee nana mana Orota viidiyoon kun baay'ee nama yeellaisa Orota baay'ee nama yeellaisa jarree bicoo si yeellooftanu viidiyoo kana dhaggeeffatina viidiyoo kana asuma irratti bakka laayikii subscribe godhaatii deema dhugaa rabbicha viidiyoo kana dhaggeeffachuun qabdanu sana jechuun ko singaruu itu yeellaa softe addii kan singaruu yoo yeellaatani jedhetani yeellaatoti wallahi yeelloo mimi maaltona dhibe hangaruu keessan jiru mudannoo kennutti miduruma akkamitti sirraa fudhatan biyyatti durummaa waggaa 13 Orota hadda oduuda nu gatii qabnu jennaan meemee hawaasii kana nyaadhaati akka itti kana nyaata wajjin asuuf bakka akkasumali danda'amaan jiru bakka amma oduuda nu gatii qabnu jennaan oduunda nu gatii jiru jennaan akkasitti bakka waan isin bira jiru bishaanis haa ta'u sambusaas haa ta'u akaayis haa ta'u ammoo jiru bakka bira keessanii Jettaniire garuu san akkam jirtu dhugaa rabbicha baay'ee baddanii na rakkisaa jirtu moosaayyuu maa inni akkas baduuni qoy maal targamee adara rabbi isaa akkasitti bareedaa jira sitti bismillah to Mubarak ingiliffana naasaa malee jedhee bakka iyya kurree buusaa jira mee ingiliffa Mubarak namoonni baay'ee wal harkaa fuudhanii haasaa jiru Mubarak ingiliffa haasoo jalqabeera. This big problem is Fano is very dangerous talking and cutting mother in the Ethiopia very cutting mother and doing very this is ladies first what is problem is Ethiopia Koy akkasitti wal biraan darbinu dhugaa rabbicha Orota jechuun gijee Oromiffattii kamumaan dhugaa rabbicha Oromiffattee na hiikaan hin beekuun Stop Well, garoro mi fatta I kamorota. Okay. and Africa is I am sorry for coming by Ethiopia. Do you have percentage numbers round about how many Tigranes live in Ethiopia? Oh my God. Oh my God, this Africa is like gootaniitu subscribe godhamaa jira baay'ee irraanfataa jirtu like godhaa hundi keessan dhugaa rabbicha yoo like hin goone manni kun guddataan jiru akkuma sana agartan gurra isaa uratee jira gutichaas itti kaatee jira jedhanii gutichatti kan ammoo kanuma maakiiti jedhaa jiru tokko immoo nyaaran qabu hin kijibuu miti hin tarsa anaa miti kan jedhe anaa miti so jaratu jedhaa jira garuu wanta kanaaf deebisee jira gurra uratte eebannaas hin ችግር አለ ሪያና ታናን ወጥ
wanta kana anaaf taanaan inni radhee jedhaa jira wanti sindi bonjiru narraa bareena maaltu sindi bee jedhaa jira seera biyya keenyaa tokkotu jira dhiirri durba fakkaachuun qabu durbis dhiira fakkaachuun qabdu jedhamee beekamaadha kun so waan kanaaf jennaani malee ibsi shawaan biraatiif miti hara abiyyuu funyaayinatti naasa'een beeku bilbilaan dubbisee beeka gimaataa miwwan soddaa kabaja wallahi mucaa durriyyee kana nan beeka jedheetiniin kolfe wallahi Esitiva. Takka mootummaan biyya bulchu karaa biyya gaditti lubbuu uummata miliyoona 130 harkaa qabu mucaa durriyyee kana nan beeka jedhee natti kolfe malee sappoorti si goona naan hin jenne. Irra akira Itoophiyaa keessaa irra guddaan akka Oromootiif akka Itoophiyaatti illee abiyyi miti alaaleenyim silkiin dubbisee beekaa alaaleenyim wallahi alaaleenyim kakadheesitti maala lafti ramadaana keessa dubbisee alaaleenyim. Doktor Abiy ራሱ ሶዳን እንደዛ አላለኝም አልናቀኝም አካቶታ ዱባይ ነንቱፈር namtu kutukku immoo hin kijibaa miti hin tarsa anaa miti kan jedhe kanas anaa miti kan jedhe anaa miti kan jedhe raachiitti immoo ajjechaan du'aatti bee jira ajjechaa kana immoo kan raawwachuudha jedhee gurbaa jookar jedhamu maqaa tiiktookii isaatiin jookar jedhama raachii nan ajjeesisiisa jedhee kakatee jira ራችን እናትን ልብዳን ያስገድላሉ አዲስ አበባ ላይ አንተ ወንድ መጀመሪያ ስለምትሰሙት ቃል መጀመሪያ ላይ እሱ የሚናገረውን ስለምትሰሙት ቃል ይቅርታ ጠይቃለሁ በመጠቀሜ ቃሉን ማለት ነው ምክንያቱም እኔ እንደዚህ አይነት የበከተ ወርድ ማስተላለፍ ፈልጌ አይደለም ፖይንቱ እሱ አይደለም ስለተጠቀምኩት ሳይሆን ወርዱን ስለ ወርዱ ይቅርታ ጠይቃለሁ ነገሬን ከመጀመሪያ በፊት ይሄንን በክት ግን ይሄ ጆከር የሚባለው ነው በኦሮሞ ጥላቻ ያበደ ይሄ እንኩሮ ማለት ነው እኔንም ፎቶ ዘቅዝቆ ሲሰድበኝ ነበር ከአሸባሪ ጋናት ከምናምን ጋናት ይያል ብዙ ጊዜ ነካክቶኝ ነበርና ብሎክ አድርጌው ነው የተገላገልኩት አሁን ግን ባለበት ይድረስ አንደኛ መልእክቴ ምንድነው ራቹ ይገደል አይጨፍርብንም ፊንፊኔ ላይ አይጨፍርብንም ማለት ማን አባ እንዲጨፍር ትፈልጋለህ እሱ ያልጨፈረ ማን አባክ ይጨፍር ራቹ ያልጨፈረ ያያቱ ምድር ላይ የቱፋሙና ምድር ላይ ፊንፊኔ ላይ ራቹ ያልጨፈረ ማን ይጨፍር ስማ ወይ ደግሞ ስሙ ስለራቹ አንድም ነገር ተናግሬ አላቅም ግን እንደ ትንሽ ወንድም የምሳሳለት እጅግ በጣም የምሳሳለት ልጅ ነው ከማንንም በላይ በጣም ነው መሳሳለት በዚህ መጥቶ የሚጋጨኝ ሰው ካለ እየተላተመ መውደቅ ይችላል ሌሎቹም ማለት ነው ይሄኛውን ግን ይሄ ሽንታም ኡጋንዳ ቁጭ ብሎ የኦሮሞን ስም ቀንና ከለሊት ሲሰራ ሲያጠለሽ የኖረ በኦሮሞ ጥላቻ ያበደ ሲጀመር አማራን ወክሎ አይደለም ሲጀመር ሲቀጥል ኦሮሞ አማራም አይደለም ልጁ እሱ የፈለገው ነው የሞሙ መብቱ ነው ግን እንዲደርሰው የምፈልገው ወንድ ነህ ደግመችን ቃል ተናገር ኡጋንዳ የተደበከው እና በአማራ ስም የምትነግደው አማራ ፌቨር አድርጎልህ ወደ አሜሪካ ወይም ወደ ካናዳ እንዲያመጣ ነው ጀግንነት የምትጫወተው በህዝቡ እንትን ስትጫወት ማለት ነው ኦዱን ኩኒ ካኩማ ቤከሙ ባዬ ረታሳ ማዝራ ኦዱን ኩኒ ስራቼ ከከቤ ራቼንም ወደ ቢካናቲፍ ማልኪን እኔኮ በጣም ነው በእናታችሁ መልስ መልሰለፍ ልታስብሉኝ ነው ተውኝ ችግር የለም እንቺን ቀሚናሺ አኒ ባዬ ነው ፌጋ ስሪተ ነው ፌጋ እንደዚህ ዋንታ ከሲቲና ተቆ ደንደስ ነው እሺ ኦማቶ ኮሸክ እንጀዲና አኒ ራቹን ጌሰን አኒ ትሪደንቲን ጌሰን ስሪተ ነው ፌጋ ዱጋር ኦማቶ ኮንቺን ቀሚና አያሳስባችሁ እሺ ፈታይዳ akkuma san dhageessanii waa tokko natti bu'uu danda'u rakkoon qabu bakkaas I'm sorry mabraatiitu baadiyyaa amma mabraatiin nufutti kanumaan hojjenna inni garuu deebii kanaatiif waa tokkoon sodaatina anuuf nanii gaa rakkoon qabu sinfataa dhaamsa isaa dhaammatee jira biyya abbaa isaa keessatti waa tokko akka inni hin taane abdii qaba
kana ጊዜ አርገኑ መራተኒ ዋን ከነ ጊዜ አርገኑ መራተኒ ጀር ከነቱ ነገር ጀር መራተኑ ቱሬ ወሮታ ዋን ከሲ ገመቹ ከሲ ኡታልቻ ከሲ ጊዜ ጀር አርገኑ ጀሪና አፋራን ስሉማ ቤከማራ ከነቱ ጀር አርሲ ጀር ሶ መታንዳ በዳ መሌ ወንት ጅጅረ ሙሲኒ ጀደንጁ አንዱ አለም ምረት ሞቄቅኒ ጉዳን ከአጀረ ኢቱ ጀጃ አንጉቲና ከሚትነምኒ ኮንሰርት ይጎዳ ኢሲንዱ ቴቱ ጀጃ አንገይን አከሚቲ ኮንሰርት ይጎዴ ኮንሰርት ይረት ገመቹ ከሲ ሙሊሲ ፈተጀደሜ ረት ባይ ሐሳማ ጅር አጃይባ ቀናኒን እርገዱቴ ጂአጃ ኢንጎኔ አንዱ አለም በፋስራት ላላ ጅርታን ከናን ሬቸራት ስርቤ ቱሬ ማለኑ በደሴታኒ ከነማ ዱኤቱ ይራፈታማ ማለ አና ዱኛ ከና ጉባ ጅሩ የሮ እንደ ገመቹ ደነካ ጅራቱ ነው በደ ማስራት namni ji'a jaafillee obsuu danda'a ji'a jaaf hin obsine ji'a jaawtoon guutin inni jira dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee na ajaa'ibee jira sabii isa qofaa miti nutis dagannee jirra garuu አንዱ አለምስ ቢቹ ሲነሪፈተ ጀዴና ማናይቱ ቢቹ ሲወጋቶ ኮም ቦደቱ ወንተ ከነ ጎድ ረኮን ቀቦ በቃ ሬቻ ለና ብረ ደርቤ እኒ ገሩ አሪፈተ ሬቻ ከናራቲ ኮንሰርት ገጌሴረ ጀደኒ ሃሳ ጅሩ ቪዲዮችስ ካንቱሪ ነቲ ፈካቴ ቱሬ ገሩ ነሞኒ ባየን ምረቲ ሃሳ ጅሩ አመሙ ሙስሊመቲ ኢረ ከን ጀደኒ ሃሳ ነስ ባየቱ ጅሩ ያ ረባቲኑ كني أخلاقا في سباتا ما لمني معلوكم ناديني كان كباتا أمري ربي برسولا قلبي كنيا تباتا يا غاداري كن أوروتا كن غاداري أمنو yeroo kana keessatti viidiyoo amanuun baay'ee jabaata AInis fagaatee jira akka durii miti AI jechuun amma namuma bakka normaalii nama fakkeessanii babaasaa jiru waan kana AI tu godhe jedhee nama naa ture garuu namoonni ta'eeras kan jedhan jiru AI dha garuu oduu gammachiisan irra jiru keessaa inni lammaffaan immoo maayini waggoota lama guutuu Filisxiin irratti akka sanaa boombiin irratti kan roobaa ture amma immoo dhaabbachuudhaaf guyyoota xiqqootu hafa jedhamee jira መልካም ዜና ልንገራችሁ የመጀመሪያው ዙር የጋዛ ተኩስ አቁም ንግግር በአዎንታዊ መልኩ መጠናቀቁ ተሰማ። በፍልስጤም ጋዛ ሰርጥ ውስጥ የተኩስ አቁም ለማድረግ ታስቦ በሐማስና በአስታራቂዎች መካከል የተደረገው የመጀመሪያው ዙር ንግግር በአዎንታዊ መልኩ መጠናቀቁ ተገልጿል። ይሁን እንጂ በድርድሩ ሂደት ወይም ሊደረስበት በሚችል ስምምነት ላይ እስካሁን ዝርዝር መረጃ አልወጣም። እነዚህ ንግግሮች የጋዛ ጦርነትን ለማቆምና የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንደገና እንዲቀጥል መንገድ ለመክፈት እንደ ዋና እርምጃ እየታዩ ነው። የሐማስ ተወካዮች ሰኞ ዕለት በግብጽ ሸርም ኤልሼክ ከተማ በተደረገው በዚህ ንግግር ላይ ተሳትፈዋል። ከግብጽ ከኳታርና ከአሜሪካ የተወጣጡ ተወካዮች በአስታራቂነት ተሳትፈዋል። ንግግሩ ዛሬ የሚቀጥላል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሐማስ ለጋዛ የተኩስ አቁም ባቀረቡት እቅድ ውስጥ አንዳንድ አስፈላጊ ነጥቦችን እንደተቀበለ ገልጸዋል። ትራምፕ ሰኞ ዕለት በቢሮአቸው ለጋዜጠኞች ሲናገሩ ሐማስ አንዳንድ አስፈላጊ ነጥቦች ላይ ተስማምቷል፣ ጥሩ መሻሻል እያመጣን ነው ብለዋል። ትራምፕ አክለውም ይህ ሁሉም ሰው በአስገራሚ ሁኔታ የተሰበሰበበት ስምምነት ነው፣ ይህንን ስምምነት ማስፈጸም የምንችል ዋንስ እንደ ቡኬሳ ሞሄሪሪ ነጋ ኢትዮጵያ ከሰቲ ሞባአሙ ፊጀደ ማጅር እንጠብቀው ቀን ደርሷል። ዝግጁ ከሆናችሁ ማለት ነው። በጣም ብዙ ጥያቄ እየቀረበልን ነበረ። መቼ ነው ለፓለስታይን ድምጽ የምንሆነው እያላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ማለትም ኦክቶበር 7 ፓለስታይን በጥቃት ስር ከወደቀች 2 ዓመት የምትደፍንበት ቀን ነው። እኛም ይህንን ቀን ታይሚንግ በመጥ እየተጠባበቀን ነበረ፣ ደርሰንበታል። ድምጽ ልንሆናችሁ ያሰብንበትን መንገድ በእርከን ከፋፍለነዋል። የመጀመሪያው ደግሞ ከዛሬ ጀምሮ ማለትም ከኦክቶበር 7 እስከ ኦክቶበር 10 እስከ ጁምዓ ባለው ቀን ሁላችንም ፕሮፋይሎቻችንን ፍሪ ፓለስታይን እና ሁሉም የቲክቶክ አካውንት ያለን ሰዎች ፍሪ ፓለስታይን ፍሮም ኢትዮጵያ በሚል ፖስት እንሰራለን። ሁለተኛ ጁምዓ ዕለት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሁሉም መስጂዶች ዳዕዋቸው ስለ ፓለስታይን እንዲሆን ጥሪ እናቀርባለን። አስታውሱ ዳዕዋ ብቻ ነው የምናደርገው በአሁኑ፣ ሌላውን በቀጣዩ በሂደት የምንሄድበት ይሆናል። እስቲ ይሄን ቻሌንጅ አይተን ያሉንን ሰዎች አይተን ወደ ቀጣዮቹ ምናልፍ ይሆናል። ሁላችሁም ኮፒ ሊንክ ሪፖስት ዱይት አድርጉት፣ ሁላችሁም ሼር አድርጉ፣ ሁላችሁም ከፓለስታይን ጋር ቆሙ። ይሄን ቻሌንጅ ጀምረናል። ሁላችሁም አግዙን። ፍሪ ፓለስታይን It's crazy bakka hedduu kana keessa hiriirina kan Itoophiyaa keessattis jira jira wanti kun gara amantii akka hin geessine wanti kun gara bakka gara biraa akka hin geessine wanti kun namummaa qofaa fi bakka ijoolleen kan dhumaa jirtu ijoollee sabiyyiidha. Ijoolleen sabiyyii immoo akka dhumtuudhaaf amantaan ajaju hin jiru. Amantaan kiristaanaa, pheenxiin, amantaan musliimaa kan ajaju hin jiru. Ijoollee sabiyyiidhaaf namni hundinuu ijoollee sabiyyiidhaaf namni hundinuu sagalee ta'uu fi qaba. Namoonni baay'een akka jarri sagalee ta'aa fi jiran beektu dheengadda sirriicha irratti akka inni sagalee ta'ameef beektu jedhee naman haa ta'u malee amma immoo Itoophiyaa keessatti siriirri nagaa godhamuudhaaf yeroo xiqqootaaf oolota. Viidiyoon kun baay'ee nama yeellaa'isa. Oolota baay'ee nama yeellaa'isa. Jarree bicuu si yeellooftanu viidiyoo kanan dhaggeeffatina.
ቪዲዮ kana asuma irratti bakka like subscribe godhaati deema dhugaa rabbicha ቪዲዮ kana dhaggeeffachuun qabdanu sana jechuun ko singaruu itu yeellaa soft addii kan singaruu yoo yeellaatani jedhetani yeellaatoti wallahi yeelloo ede mimi maaltona dhibe angaruu keessan jiru mudannoo kennutti miduruma akkamitti sirraa fudhatan biyyatti Durbummaa waggaa 13 ta'ee balleessee beektaa? Kutaa afur baradhaa. Waggaa daa'ima kichuu taatee moo? Wallaahi kichuu kutaa afur baradhaa. Barnoota amma dubbisaa iyyuu hin danda'u takka takka walitti qoca malee waan takka hin beeku. Sareetii akkamitti? Akkitti fudhate moo? Akkitti fudhate. Inni kutaa 8 barataa beektaa? Eshi. Kutaa afur baradha kuna boqonnaa jedhanii yoo boqonnaan sa'a 8 ga'u ganama yoo barannu sa'aatiin 4 yoo ga'u boqonnaa yaa'anii mana barumsaa duuba taree taa'aa beektaan. Eshi. Achuma na dhufa daanni guyyaa mara makkii jedha achuma na dhufa. Eshi. Inni illee bareeda lookoo wayiiti ani illee bakka qalbii itti na buute inni dubbise. Eshi. Dubbisnu wal barree wal janaajjanni osuma wal janaajjan waggaa 5 dheenne janaajjanamaan. Agaati kutaa 9 geettu. Immaa kutaa 9 gaa'an. Achumatti barnoo. Yoo wal janaajjantan meeqa taare? Ani hin baranne kaa kutaa 4 isaa wal bare wal janaajjana barnoota illee achumaan dhiisata isa bareen. Jaalalli qabnaan barumsaa baate. Barumsaa bahe inni barnoota ofii ittuma fufee ani keessaa bahe. Mataatti ol si fiige si fiqiriin. Wallaan fiqirii ta'e uma biraatu ta'e ta'e isa wal bare barumsuma na jibbisiiseeyyu dhaqumayyuu. Eshi. Achi booda bakka wal barree gaafa tokko mana nawaamu ofii nawaamu sodaatee goddanyaa sana ergee beektaa saarbisii inni baadiyyaa galaa kun ukatama saarbisii kireeffattee jiraatte ijoolleen barattootaa sun baadiyyaa. Akkasii barattoota birrii 50 fa'aa kireessanii fi jiraatti. Yoo san birrii 60 keessa gala saarbisii xiqqoo takka beektaa. Eshi. Achumaan goddanyaa isaa tokko na ergee inni si barbaadaa dhanaan jedhee beektaa goddanyaa isaa sun. Eshi. Ummata fooloo godha waan taarikaati. Fooloo godha kun waan taarikaati wallaahi waan fooloo bicha iyyuu miti waan firaalee cayyuu kenna. Fakkiin xiyyaa gowwaan hadha maalumaaf nawaama saniif nawaama seet yeree maalumaaf nawaama iyyeen dhufa sa'a 8 irra dhufa jedhee ni beektaa walii beellamne. Hin beekanne ati. Ani hin beekne sa'a 8 iyyatti akkumatti jiru ka'ee dhaqee beektaa hanqamaachaa hiyyaan ni qanne. Eshi. Yoo dhaqu adaanii mangistiin kiyya ufuufate urgaa'e na eegaara mana tolche. Eshi. Achuma lamuun faandii shaayii xabbasanii shaayii diimtuu sana daffisanii. Eshi. Taa'inaan jedha shaayii dhunnaa makkiin xiyyateette. Yoo ta'u odaa jarri wal taqqasanii kana ergisanii wal taqqasee sun biraa gabba'e naaf inni bichaa manatti hafne. Kasi waan fidee dhufa jedhee bahe. Hin beeku bakka hin machaachuu jedhee bahe sun hin machaachuu hin maxaalloo jedhee bahe sun. Eshi. Achuma lamu makkiin xiyya eessa deemtaree jennaan hin deebi'a suuqii asii ga'ee deebi'a jedha yoo inni gabba'e balbaluma dig godhee cufee miira sun. Ka jaalallee keetii kun. Yoo cufu ka achuma qabi jechuun kaabboo. Situme. Tumaanutuma qabaa maal gaalimsiin butuutee siin jedha yaaki. Maati harree wayiiti eega jaalallee keetii dullaa maal gootaa daree dabtee jalan qabdu. Maal hin barbaadu kaa giddiin. Xiffiin si dhahe moo maalin si tume? Amma san keessaa sitti maa inni na tumeen uummanni kun yoo ta'e nu waraabaa jira wallaahi. Eshi hayyee. Wallaa asliif fooloo bara 2020 si godhe. Hin boonne dha iyyine. Hiyyeessoo hiyyeessa qaba maal osoo ollaanuu jiraate saarbisiin duwwaa malee ollaanuu mayaa yaaki. Alaa kullaan ilmoo dhiira teesse kuffise. Na kuffise fudhate maalaa tofta kun hin jiru. Hin gaggamne. Gaggabee bishaan hin jiru waan tokko hin jiru mana keessa inni kafuuraa fixate fiigee suuqii wayii jirti yaaqii biriindaa kana bitee dhufe. Si gaggabse biriindaa si obaase. Asli wallaa uummanni kun na waraabnaa sin dhiisu wadha. Biriindaa dhugde kaate.
Wallaan si bira deema uummanni nu waraabaa jira. Deebiin lubbuu bakka malee jirra uummanni guutuu miira keessa jiran deebiin mannaati. Si gaggabse biriindaa si obaase. Innuuta du'e maali biriindaa bitee dhufee biriindaa ananlee takokkeen na godde biriindaa sayyoo dhuge xiqqoo nafsee na deebite obbee gebeetta. Eegatti biriindaa dhugee xiqqoo obbee booda sitti hin deebifne ree. Waan deebis harkattuu gaggabe wana warra kiyyattuu galamaa akkami galamee. Waa isa bira hafaaraamee ganaa galaa iyyuu ka'ee achi. Wanta lamee warri seenaa baay'ee baay'ee mana waraabdi malee kijibdoonni warri seenaa akkanaa qabu. Laafni waraaban takkatti silaa egaa biriindaa dhugee xiqqoo yoomte sitti deebisuu qaawara akka sirriitti barattu. Achi booda maal wallaahitti hin deebine. Hin deebifne? Maal na deebisa achi warri nuun asoo qaara kaa hin ture kaanii na dhukkubee hin ture dafee hin gallee warri daa'imummaan xiyyeessa jirti ga'ee na soqaniin. Eshi. Kanaa isaa 8 manaa bahee ishaayii galee. Mucaan saa 8tti manaa baatee ishaayitti galtee safuudha kun paablikii irratti haasa'amne haasa'aa jiru. Orotaa isin garuu nama akkasii irraa of eegaa jechuufanii sagantaan har'aaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti ammoo itti deebinutti. Anaa miti kan jedhe yeellaa taayyeelloo itti ilaaltemtee amma eewwana. Maaf akkas taata kas. Yeelloon jennee sila. So, salaamu alaikum.